أهلا 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 أبوليون كينيا بيه دنيا رترقم تنو هندون تكيسانيو أكو مسين تنيني شير ولي قلت الآن والبراء لابنو بويا هدا بويا تكو ألفاتا دا لمي في درمتا هندون تكيسانيو أكو مسين تنين وري هارا قبلنو هارا كيسان ياداتي على كيسن جراتي كلهم تكيسن يجوا أدرا كيسن شير قدان سنين جرا من نهاية كم نجرو وبلتين كينا فتيان الجبدي تربيت على تي أتو ملء كوسي ركوت مدتين نام بدي rakkotu mudannaan badde kana jennaan obboleewwan koo hundumti keessan iyyuu sheer gochuudhaan nu bira dhaabadhaa isiniin jennaa egaa isinitti meeraa irraa isinitti meeraa hundumti keessan iyyuu sheer godhaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Jirra jirtu obboleewwan keenya biyya duniyaa irratti argamtanu baga nuuf jiraattanii jiraachuu waa hunda caalaa. yeroo ammaa kana haati Fatiyaa Mujaahidii rakkoo hamaa fi dhukkuba hamaadhaaf saaxilamanii jiru. Egaa miidiyaa kanarraa wannaan fidu sinuma waa furtaa dhabuu rakkina tu gara miidiyaatti nama fida. Ilmi namaa egaa yeroo rakkoon irra ga'e walumatti himata walumaan rakkoo baata. An gara kootiin kanan ta'eef sanan ta'eef hin jedhu. Namni tokko amma humna isaa waa godha amma danda'e waa godha garuu amma waan godhe kanan godhe sanan godhe hin jedhu mee obboleettii keenya halkaniif guyyaa boossu kana bira dhaabannee sheer gochuudhaan garee yoo xiqqoo tokkollee ijaaree jira. Dubbiin dubbii haadhaati. Ergasii dhukkubni haadhaa ittiin himamne ture sukkaara maali jedhamaa ture. Afaanuma isiitiin akkasiin dubbattu dirqamsiise maaliifi booddee kana ta'ee sana ta'ee akkas gootanii akka sana gootanii jedhamurra afaanuma abbaa dhimmaarraa dhageessanii egaa waa'ee haadha namaa mucaan kun hiriyoota qabdi nama biyyaa qabdi ijoolleen ollaasii jiru biyya kana keessas jiru biyya adda addaa keessa jiru namni haadha sii beekan danuu jira. Kanaaf warra jala deemtanii sobaa maalii minaan jettanu dhiifama wajjin dhaabaa. Awwaay haadha irratti qosu utuu waa'ee haadhaan taane wallaahi fudhen nu fuudhan waa'ee haadhaa taana nan fide dhufe kanaannaan anatti dhaga'ama isii miti anatti dhaga'ama yoo obboleesso yoo sii ta'e sheer godhi yoo dandeesse bira dhaabadha haadha sii bira yoo hin dandeenye du'aayee kadha kanaan achi haasaa biraa haasa'uun hin barbaachisu. Obboleettii keenya Fatiyaa kun obbolaa keetii nama 254 sii dhufee jira. Rakkoo keetii fi rakkoo ammaa haati kee keessa jiran dhukkubni isaanii maal akka ta'e birrii meeqa akka gaafataman rakkoon maal akka ta'e hundasaa ibsii fi wanta sodaatu tokkittiin jiru dubbadhu. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf immoo isiini wallaahi miidiyaarra hin boo'ette. Miidiyaarra bahee hin gaafadhu jettee anis immoo hin bahin hin jedheen ergasii. Obboleettii keenya Zaaraa sanyii Oromoo sirriitti quba qabdi waan kana jalqabaa haga xumuraatti. Rabbi jazaa siisiidhaaf akka fallu obboleettii keenya Zaaraa sanyii Oromoo nama laaftuu miti nama jabduu fi nama humna garaati. Sirriitti quba qabdi waan an ta'aa turesi waan mucaan kun ta'aa turesi Zaaraa dhumti immoo waan ofiisitii ta'aa turte quba qabdi. Marii godhaa turre lakkii miidiyaarra ba'uu wayyu jennee amma humna keenyaatiin waan ta'e godhaa turre garuu waan nu goone ol ta'e dubbiin isinii galee waan nu goone ol gati ta'eef isiidhaan kottu seen duraan ani seenin hin jedheen maaliif mudannoon qaba ofumaa kootiis mudannoon qaba. Wallahi rabbi obboleewwan koo rabbiin isin rakkise keessattuu immoo naannoo haadhaa irratti rabbiin haadha keessan dhukkufachiise yookiin immoo haadha keessan dhukkufattee isin nageessini maaliifuu rabbiin gad isin hin baasin. Kana ilma namaa wadaaja kootii fi xalaata koo namni feesbuukii koo jala jirus namni peejii koo jala jirus walwallee tokko malee wadaaja kooti jaala kooti hundinuu. Isinii galee harki caalaan parsantii 90 jaala kooti parsantii 10 hattuunii fi sobduun nama sobsiisuu barbaaddu amma sargaan jira. Akkoo kee eegee qabeen bilookii keessa si kaa kun peejii kooti ati banteetti hin kennine dhimma rakkina ilma namaatiif hanbane feetu barbara dhaabatta dhiiftu
arrabaan nama cabsuu wal cabsuun barbaachisu adda haadha namaatti kun haadha sitti qoosudha haadha namaatti adda qoostaa bor immoo waan haadha keerra ga'uun beektu an haati namaa kamtu ni hojiin kufatte akka waan haati koo kufatteeti wannan isiniidhaam du'aayi jabaa jedhee kanan qabadhee jiru maa inni obboleewwan koo biyya duniyaarra jettan rabbiin isin rakkisee haadha keessan dhukkubsee gad isin baasee isin hin qalachiisin kanuman isini jedhee aamin jedhaas waan hin jedhee nan beekaa isinii gale waan hin jedheef anatu beekaa rabbumaan gad isin baasee isin hin qalachiisin kanan du'aa isinii gaddaa obboleetti keenya itti fufu hin dheeressinu amma dandeesse irraa dubbadhuuti hawaasa kee hubachiisi haadha ofiitii qoleen nama dhaame fudhama haadha ofiitii hin kadhatama haadha kee teettee kadhattoo jedhamtes haadha kee teettee waa tokko wanti mataa kee gachi qabus hin jiru wanti si boosisus hin jiru wanti intina seenu hin jiru haadha ofiitii hin saamama an haadha gootii yeroo haati koo dhukkubatu sana keessa utuu waanan mana yaalaa galchuun hin qabaanne rabbi sarraa jaallatu jawar gara pirezidaantii maammeetiin waan ta'e kenneefii akka inni haadha isaa yaachifatu maammeedha hin kennine jawar mahammad jechuudha utuu anis waa ofiitaa qabaadde haadha koo gargaaruu hin dandeenye waan nama qabee saamu natti fakkaata haadha kooti dhaqee maneedhaa keessa ta'a nama saamee haadha koo yaachifadhee dhaqee maneedhaa keessa hin ta'an ture alhamdulillah garuu birriin hin oolchine akiraa deemtee haadha koo illee dagatinaa du'aa kadhaafi haadha boleetti keenya kan irraa birammoo amma dandeenyu bira dhaabanne fatee aboocha dhiisiti dubbatadhuuti himadhu waa tokko hin sodaatin maaliif waa'ee haadha keetiiti abbaan barbaade boorga nama kadhattuu siina jedhu hattuu siina jedhu sobduu siina jedhu waan barbaade siina jedhu yoo immoo sobda abbaan jedhe lakkoofsa bilbila haadha keetii garee keessatti nan kennaafi garee sana keessatti zaara sanyii oromoo keessatti namoota hedduu keessa jiru jechuudha isin galee dawwaltanii haadha si gaafachuun waan guddaadha doktora haadha si bira jiru mana yaala haati si keessa ciisanii jiran gaafatanii qorachuun waan guddaadha akka waan fatee gargaartaniiti azala deemtee afaaniin baniin haadhatu qabdu amlaaqa dubbadhu uffata Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ilman Oromo akkam jirtanii nagaa jirtanii an nagaan jira yaa har'a kana dhufee ilma namaa ta'ee kan rakkatiin hin jiru animmoo rakkadhee hadha miidiyaa irra bahu kooti yaa isin kiyya jedheetani maaliifi nama ofiitti bahanii rakkina ofii himatu duraan illee an live irra illee bahuun barbaanne Mubaarak Zaaraa keessaan Alimaa jedhamti keessaan nu hordofaa waan danda'anii na cinaa dhaabbataa turanii garuu wallaahi bahuudhuma barbaanne kanarra mubeekkunoo jira humna kootii ol ta'ee obboleessa na gargaaru yookiis obboleettii na gargaaru hin qabu akkan arrafamus nin beeka akkan tuffatamus nin beeka garuu Mubaarak haadhaaf jettee yoo waan feetee taatellee rakkoo hin qabu naan jedhe inna ummaatiyya duraanii dhukkuba warri beekan saayid bankiyallee asirratti hordofuu ni danda'anii warri beekan warri ittiin haasa'anillee ni jiranii ummaatiyya na jalaa dhukkuba duraan dhukkuba sii kana aniin beeku sukkaara akka ta'e beekaa kana caalaa hin beeku akka isin ሕክምና ጎቱ ዋኒን ቀቡን ጊዜው እንደኒን ገርጋራን እሺዳፍ ጀዴን ጅራዳ ዋው እንደኒን ታፍገሩ አረሙ ከሌሳ ኤርጋ ሆስፒታል ራ ገልቴ ኩዳፍሬዳ ማል ቱረኮን ጅራ ሱካሪ አከመከነ እንደ ሆስፒታል ነመጪብሳ ጀዴ ጋፈዴ nuti ulfaateen anjete saayititti diyyatu cinaa jira ilmoo qabdi beessama qabdi sadiiskee obboleettii si takka nama lamaan achi jiranii inna ni gaafadhe gaafannaan fatiyaa akkas doktara irraa baradhu ummaan kee annuti sitti himuu hin dandeenyu naan jedhanii nuti sitti himuu hin dandeenyu naan jedhanii ani wallaahi sukkaara dhukkubsatti ittiin beeka ummaan tiyya waggaa 8 ol na dhoksite isiin dhukkuba kaansarii dhukkubsatti ani haasa'uudhaaf illee hin danda'u namni haadha qabu na hubata jedhee yaada garuu wallaahi dirqamatu asirra na baasee dhugaadha
haadha ofiidhaaf karachuu miti waan fedhani taama garuu ani ummatiyya baay'ee ana malee nama hin qabdu ani immoo waan hin qabuun hunda gargaare jarri mubaarakillee na cinaa dhaabbatan kana daran immoo hin dandeenye maaliin of godha yoo nadhaan miidhame immoo isi eenyutu ilaala jedheetiin yaade na ummata Oromoo na cinaa dhaabbadhaa waan qabdan hundumaa illee taanaan yoon isinittillee isin mufachiisee isin aarsee jiraadhellee rabbiif jecha namni hin dogongoriin hin jiru dhiifama naa godha hin dandeenye halkaniif guyyaa boohuudha anallee na dhukkubaa akkuma beektanitti amma moo ummatiyya baay'ee takka dhukkubsa baay'ee takka amma namni isin kottuu naan jetti akkanaan galuu barbaaddi namni bira jirus ni dadhabaa ilmoo isii miti maal isii miti obboleettiin isiillee qophaa teessee isii nama akkas garagalchuun akkas qabuun baay'ee ulfaata ani immoo silaa har'a galee eebii haadha tiyyaa sattaree haadha kiyya dhukkubsachiisee hin jibbu ni yaala galuudhaaf isin na cinaa dhaabbannaan ana haadha koo qaqqabadha baay'ee tokko asirra bahullee hin barbaanne garuu eessan naqa jedheetiin asirra dhufee dhiifama guddaa naa godhaa adaraa na cinaa dhaabbadhaa du'aayiidhaan illee namni hin dandeenye du'aayiidhaan namni du'aayii godhee namni yeroo isaa kenne sa'a kana anallee dubbistanii lakkoofsa isiillee achirra sinii ka'a kan isii silkiin cufamee jira warra dhukkubsachiisanii bukkee jiranii viidiyoodhaanis ilaaluu ni dandeessanii ummatiyya giseen argu kaleessanii rifadhee baay'ee rifadhee isin akka duraanii miti algaa irraallee mul'attu warri beekanillee ni beekani bakka naqu dhabeen isin bira dhufe ilmaan Oromoo waa'ee aadaa hundi keessan ni beektu jedhee yaada yoo dandeessan na cinaa dhaabbadha warreen hin dandeenye immoo du'aayiidhaan na bira dhaabbadha amaanaa rabbii isin jedhee jira haadha qabdanii hundi keessan bor waan taatanii hin beektanii mana rukutuu danda'a naan jedhaman hin beeka isin amata gana guutuu biyya ormaa jirti hin dalaganne naan jechuu dandeessan ani ummatiyyan hin gargaaradha ana malee namni hin gargaaru hin jiru ni beekanii warri beekanii saahibban kiyyanii jiranii amaanaa rabbii isin jedheen jira adaraa na cinaa dhaabbadhaa dhiifamaa wajjin kunoo mubaarakillee jira zaahaan tirdamantillee ni jirti na dubbachuullee wallaaleetiin jira dhukkubni sii kun kaleessa gisee natti himamu baay'ee rifadhe baay'ee takkaan rifadhe ani wallaahi sukkaara gisee jedhani anatu ummaatiyya dallansiisee jechuun ture garuu isaa miti yaa ilmaan Oromoo na cinaa dhaabbadhaa ani wallaahi laaziim waan hin dubbadhullee wallaalaatiin jira halkaniif guyyaaniif bu'aan nyaaddu hin dhugu. Obboleewwan keenya haalli jiru nama gaddisiisa eenyunuu yoo ta'e jechuudha. Obboleewwan as jala deemtanii sobaa yookiin mo'aa biraa biraa dubbatan rabbii keessa qofa irratti sodaadha. Ani jaan hin argine garuu waan hin danda'u godheera. Isinii galee waan hin danda'u hunda godheera. Humnaa ol ta'e zaaraan illee ni beekti zaaraan tartaa'imanti yaani isiidhaan saahibaa waliin haasa'u ammayyuu na waliin haasaa turte mucaan kuni Fatihaani namoonni hedduun ajaa'ibsi kan fudhatan hin jirtu baalageedhas kan jettan hin jirtu maraatuudhas kan jettan hin jirtu waan feetan jedha dhageessanii waan feetan irratti walii gala maraatuudhas jedha asiidhaan majnuunas hattuudhas sobduudhas waan feetan jedhaanii isiidhaan maqaa feetan kennuufii dandeessu garuu dhimmichi amma haasa'amaa jiru dhimma haadha maraatuuti walumaa galatti jechuudha. Fatihaan maraatuudha jettee mataa keetti amanta yoo ta'e yoo maraatte dantaasiiti. Dhimmi amma dubbatamaa jiru immoo dhimma haadha maraatuuti. Akkuma dheengadda obboleettiin keenya Finfinnee keessatti dhahamnaan haadha ilmoo gatii taate haadha maqaa haadhaa gatii dhaattee biyyi nu gubee nu maraachee waan galamuu hin qabne keessa gallee waa meeqa dubbataa turre. Akkuma sanatti fudhaa. Fatihaadhaan maraatu jettee obboleesso Fatihaadhaan maraatuudha jettee qabattee jirta yoo ta'e hayyee maraatuudha. Haadha maraatu miti. Haati sareetu nama gaddisiifti. Haati saree ilmaan guddifattu nama gaddisiifti jechuudha. Dhimmi dhimma haadhaati. Warri haadha qabdan warri haadha keessan jaallattan
warri haadha keessaniif kabajaa qabdan hadda haadha namaa bira dhaabadhu bor rabbiin haadha kee bira sii dhaabata isinii galee hundi keessaniyyuu sheer godha warri immoo soba jedhaa jettanu yoo liqqa gargaaruu beektan yookiin du'aa gochuudha yoo liqqa du'aa gochuudha jettanii yoo liqqa gargaaruu jettanii soba isinitti fakkaate ajandaa isinitti fakkaate bilbilli haadhaan jira bilbilli doktoraan jira bilbilli nama haadha dhukkufachiisaa jiru hin jira waan ta'eef bilbila sana isinii kennina garee waatsaappii tokkoffaa komentii jalatti qabsiisee jira lammaffaan immoo mata duree irratti garee waatsaappii kaa'ee jira isinii galee garee waatsaappii komentii irra jiru laayikii irra tula seenaa kottaa abbaa barbaadan siniif hin gaafadhaa keessattuu immoo namni ol ba'ee haadha koo dhukkuba jedhee dubbatu hin jiru namatu namaa dubbata malee kan fatiyaa dubbiin nama rakkisaadha nan beeka kan fatiyaa dubbiin nama rakkisaadha miidiyaa irratti waan haasoftii al tokko nama sin arrabsitii namaan isin walloltii dogoggora tokko hojjetti eeyyeen hojjetti miidiyaa irra baatee sirbitee caffartee maal jettee tiktookii hin jira waan akkasii inni sun qobaadha na hubadhaa laanas inni sun qobaadha dhimmicha adda ittiin natti dhufametiyyuu dhimma haadhaati sinii galee dhimma haadhaa irratti immoo yeroo jalqabaatiif namni ol ba'ee haadha koonaa yaachisaa namni lafaa keessoo bee yoo ati miiliyoona tokko kennitaaf ta'e haadha isaatti farreessee sin kadhatu hin jiru rasuulli keenya alayhi salaatu salaam yookiin waan gaarii dubbadhu yookiin jallisii jedhan obboleessoo yookiin waan gaarii hojjetu sheer godhaa hundi keessan warri haadha qabdan hundi keessan iyyuu sheer godhaafi tarii isin jala jira namni mucaa kana furuu danda'u amantanii amanuu baattanii dhukkuba kaansarii jismi isaanii keessa faca'ee jira ala ba'uu qabuu jedhamaa jira akka doktoran dubbataa bakka naasoo jettee jechuudha amman dubbataa jira waan kana rabbiinuu alatti gadi hin baasin alatti gadi ba'u taanaan innis waa biraati fatanaa biraati isinii galee ilmoon hiyyeessaa akkamiiyyuu ilmoon kamtu ilmoon shiftaa banii godhu ilmoon shiftaa akkamiiyyuu dhageessanii shiftaan akkamiiyyuu waa'ee haadhaa irratti namni calluma jedhu hin jiru amma dandeenyuun waa'ee fatihaa dhiibnee waa'ee haadhasi utuu akkas nutti boossu utuu akkas adaraa rabbii warri haadha qabdanu jettu haatisii sababa rakkoon uumamnaan assalaamu alaikum zaaraa invaayitii si erguman ture keessaana darbata peejiin beektaa kanaaf asuma irratti sagalee kee ol qabaa dubbadhu mee waan irraa beektuu hin darba ayyee zaaraa boletti keenya zaaraa entertainment kunooti feesbuukii si ilaala hin dubbatti laawudiin si godha zaaraa dubbadhu godheera zaaraa duraan dursee nageenyi biyya bakka jirtanitti hunda keessan isin haa qaqqabu dhugaa dubbachuu fi osoo gara haasawaa hin ceene dhimma waa'ee amma mubaarak haasawaa jiru kanarratti ani mubaarakiin duras nama gargaaru hin jaalladha ofii kootii waan nama gargaaru jaalladhuuf hanga humna qabu yoo dadhabes yaada hiyyaan nama bira dhaabbadhuuf mubaarakiin nama dura hedduu dinqisiifadhu ture dhimma waa'ee haadha fatee kanarratti gaafa tokko dheenyuma kana gaafa haati jalaa dhukkubsattu baatee miidiyaa irratti dubbatiin jedhee ofii isaatii birrii ergaa ture anna dhugaa namoonni beekan beekanii osoo bahee amma namni tokko ilaalcha maaliif kijibdaa kadhachuu amalaa maali waan tokko namni wanti kijibanis jira wanti wallahi mubaarak nama akkanaatti jedhee gonkumaa isaa hin eegin fatiyaan dhuftee gaafa natti dubbattu haadha kiyyattu dhukkubsata jettee mucayyoo wayii haliima jedhamti ijoollee jimmaatii dhimma kana mari'annee gaafa nu haasofnu mubaarak isa uummatattis hin dubbatinaa jedhee birrii ofii ol fuudhee haadha fatiyaati ergee dhukkubniin fatiyaa dhoksanii sukkaara jedhanii akka fatiyaan hin rifanneef yookiin miira biraa keessa hin galleefi haati fatiyaa baay'ee miidhagdee jirti haati ishee haadha keessanii namni haadha ofii jibbuu hin jiru mubaarak waan haati isaa jalaa duuteef haatiin hin ulfaatti namni haadha qabdanis kan hin qabnes madaalli haadhaan maali wanni akka madaalanii hin jirre dhimmi fatiyaa dhimma biraa namoota hin kijibdaa maali diraamaa maali jettanii haasoftan saniif jechuudha nama tokko yoo yaada atirra waldhabdu qabaatte waan biraaf kutee bakka san hin geessisu waan biraati har'a immoo dhimma haadhaati kanaaf yoo ilaalcha
برانا مثلا يبقى بعد وان سرّا هاته وان براكي سجلته وان تكوي مرتسيني هات فتيا هذا كيسني فتيا وان في تستاتو يا دغونغوري هوجت زرا وانتوني تجرا إيسا سنة كسي تناغي تاني هالرئيسين كابدي بفتي فولا كيسان أبتي وان قدا هنغو تاني في يو قدتي يو أكام قدتي دولار ديكدا مقودان وان كابدان را كدت تبدمو دو آي قدي هذا ني كابدا يوتي هذا كيني جالتا يوتي وصو يسين كابدو هاتي سيدو مدلت والله وصو فجأني نمني كوباتي فيسة مالك مبارك يكتو فيسة توري مبارك كوباتي غرغارو توري مبارك أكا تكوتي نما غرغارو بيكا جولي ركتي جولي بيا عرباتي بسجلتا وسبيكا وانا كان هنقو دا جدي كما هنبدني بلا تريت جولي مصري مصري جستن نموت إيران لك مبارك كوبا إسن غرغاروان هند بيكا ستوري هند سو نمني تو قاچنا ملالي كدچو في بري فدچو في مال وان تفاقو في كيدي نرغي تبدين عابي انك جبيني وان تو كجي برب الراس كاهدا نمني تو كرو في كلتي نما خلابه تفكنيا هذا نيو نتر في الركدان جدين نمني تو كركدي برقوسن في مون كجبدو يوتو في كيا هدچو في اسمي قالي نما تو كركدي نتر في رقو يسايو دفيسني مون سنو قلنا مبارك بك كان بويا وغارب بدبجو انتلتي اورومو تكيرك دجتي بك كان دفتي دابتي إما كان دفيسني همونو نما كسيتو قباچون فكينا ورا بشا فكينا بدكو دندس مال غدني نم نساني يو دبن تينا دابتني دفني فيتن ايسيني مو يو نم دفوا كاسي دبتي كدي حاسوم نكي نما هون ده هنجلال نما هادن كمني نما غرايسا هادا بريكو هن كمني نموت سني درغاسني دبرساجر والله لازم مبارك بين مكان غافا هاتي فتيا لكوسدو ميديا رتبانه هندوبنو انا سغرغاري ده ملك عيسى والله لازم يسرب بنغافك فوده ملك عيسى هذا فتياتي ارغي مبارك نما كان تدي انت كاول عليهم بير دربه اينو قربتك اما بانجلا لكوسدي مكان سوامو من بربادو عباس هاتي بير ارغي نما كانت مبارك نما تقتل مامته وجي ساتي اسرتا ايدي ركضاتو كنت العالم لجيسا جروتك ركضو كروفيسي هم كدتو نمن جتشي كون كبجاده نما كان قباجون جبه فجودا نموني تكو تكو امسو دغه انا ما يركد يوبي وان كان بهي سغلينا تيجدينا من دغتمو تكي هنتو فتا تكي جرا يوبي نموت هوردو كون كبه يا سنما كان قباجون جبه فتا اجلال تني سايكولوجي اكريني كدا اكري ركو كسي كبتين دبتين عبي يجي بسكرا مبارك نما توفي باسي دبرسي توفي nama hojii qabu warra jirtanii beektan nama suuqii qabu mubaarak nama yookiin isirraa waa barbaadu ijoolleen biyya arabaa jirtan haga isin mindaa argattan sanii ol nama argatu isaati suuqii qabaa nama jiruu qabu darbee kam ofiisan baasee itti nama gargaaraa jira malee wallahi lazim ragaa bayaati wallahi lazim guyyaa sadi na soomsita kan ofii baasee ummata ittiin gargaaraa malee nama kanaaf inni wanti bakka kanatti argatu hin jiru ani fakkaatu na fakkaachaa turte garuu fi kootii irra gahee arge kanaaf yoo chilaalte kadhachuu dhufte firaankii maali ada faanki jibde saniif rabbiin si gaafata ilmi namaa ni dogongora garuu waa wayii tilmaamte hin kijibde hin jedhin kijibni haraam ati ka kijibde situ irraa gaafata nama tokko waatti murteessan ilmi namaa addunyaa kanarra jiru tarii haasawa isaa keessa dogongoruu danda'a tarii namni waa hojjetu namni hin dogongorre hin jiru rabbii waan hin taane ilmi namaa kamiyyuu kanaaf tilmaamaan namaa waa hin jedhina kadhachuuf hin jedhina firaankiin jedhina amma mubaarak dhimma haadhaati yaa itti dhagahamaa fuudhee birrii ofii innillee kan jiru biyya namaatti sanuu biyya namaa keessaa masriidha birrii ofii ergaa fi ture bira dhaabbataa ture hin danda'amne dhimmi fatiyaan hin dhusan fatiyaan sukkaara anallee haati kiyya dhukkuba sukkaaraa qabdii naan jetti akkas yoo ta'e bakka amallee mubaarak ergeef kun ni fayyisaa jedhee dhimma kanarra callisnee turre garuu dhimmi haadha ishee dhimma lubbuuti kanaaf hanga dandeessanii kun liinkii mubaarak as jalatti hidhee jira liinkii kana gadi tuqa dirqama waan tokko yookiin akka isin barbaadan ta'uu hin qabu rabbi silee akka biraate uume anas akka biraate uume nama kam ilaalcha garagaraa qabaachuun rakkoo walirra cabisuu miti guyyaa rakkoo soba waliin jechuu miti akkuma har'aati yookiin rakkoo namaa ka uumame kolfitee waan hin taane dubbattu boru dhufee si qaqqaba akka rakkachuun jirtu beeki nama baay'ee asirra akka fayyisne jira itti kadhannee ijoolleen sunniin har'a lubbuu nama meeqaatu asirra nama waa gargaaru tokko nama sabaaf dubbatu tokko isin dirqama hin kijibde firaanka jechuun ni qabdanii nyaata dirqama akka kan kee haa ta'u qaba fatiyaa waan nama aarsu baay'ee qabdi wallahi mubaarakin beeka an kophatti itti iyyaa oola arrabsaa oola jala eegee viidiyoo isii hojjette kana dileet godha yookiin waan fatiyaa hojjettu san dhibbaan dhibbatti hin jaaladhu isinis dhagaa isinis hin beekti hin lolaan hin arrabsa
garuu amma kana dubbachiisa dhimma haadha si osoo fatii aan waa taate garaan nyaata fatii amma taasisi amma nama dhukkubsatu barra jirti nama wayyoo dhukkubsate olma fuudhanii waan baay'ee namaan jedhan hin ulfoofte asiin baate garas deebi waan tokko ijaan argi dubbadhu rabbiin afoo hin dhaabbatin wallahi lazim osoo isin asirraa miidiyaa kanarraa callistanii nama arrasuu hamilee warbuusu nama meeqa isin biraa du'ee bade hagi nama arrabsite hin kijiba osoo jettan osoo isin asii warri dhiiraa namni baay'een namni qabeenyas qabu namni jiruu gaarii qabu jirtu mucayyoo wayii rabbi jazaa isii haa kafaluu mubaarakitti aantee natti dabalte maan naan jette beektu Dubaay jirti Zaaraa naan jette fa'anii Dubaay jira asii tikeetti muree fatiyaa erga fatiyaa gara biyyaa galchina naan jette akkasii yoo walii yaaddanii rakkataa keessan bakka jiru dhimma fatiyaa qofarra tarii namuma biraatu iyyuu yoo ta'e jechuudha wal cinaa dhaabbattan bakka guddoo gahuu dandeenya walafoo dhaabbannee waan tokko soba ati nama tokko hin sobde jechuu yoo waan adda hin baafanne soba kijiba ka ta'u si'eedha waan tokko addaan baafadhu ama gara yaada isinii gabaabsaa wanti namni tokko hojjetu miira keessaa kentaa kun mubaarak rabbi jazaa isaa jeenata haa godhu umrii isaa rabbi haa dheeressu nama akkanaa jabeeffadha nama tokko achi ilaaltee waa hin jedhiniin mee ijoollee meeqa beeruuti keessaa lubbuu isiif ijoollee meeqa Dubaay Saudi Arabiyaa mindaa wayii asitti isaaf kaawamee jira mindaa wayiitu kaawamee jiru isin hamilee namaallee gadi buustan jazaan isaa rabbi bira argata namni nama rakkataa tokko lubbuu baase rabbi bira argata kanaafuu kunoo namni hanga danda'e callisi du'aa godhiif dirqama akka kiyyata hin amaaniin jedhini gargaaruu dandeessan kunoo liinkii mubaarakii as galatti jira gubbaarra sin jira asii fuudhaa garee ijaarree jira garee kana keessa seenaa hanga dandeessaniin gargaaraa kana gargaaruun hin dandeenye haadha fatiyaatiif du'aa godhaa yaada gara dhumaa irratti fatiyaan biyya Masrii keessaa galtee haadha ishee ijaan argitee akkasuma ijoolleen gara biyya biraa geessus waan barbaadanii fi dhimma kanarratti illee fokus godhee obboleetti teessan fatiyaa rakkoo adda addaatiin muudamtillee asuma keessaa kanuma keessaa baasaa wal cinaa dhaabbadha mubaarakiin immoo wallaahi lazim jabeeffadha rabbitti kadhe anillee garuu gaafa mubaarakitti dhiyaadhee hangara calliseetti ilmaamaan laalu uumamanatti hin fakkaatu ture yaani bakka hin jiraami namni kun ilaalcha adda addaa namaa kennu ture garuu nama tokko alaan laalanii eekaniin akkas nama tokko yoo wanti wayii isa muudate yookiin wanta wayii haasawa isaa keessa waan ta'e tilmaamaa waa hin jedhinaan alama sa'aatii yookiin wanti wayii sammuutti waan waan sallaalee isa malee ekeleen akkas jedhee hin dubbadhu afaan kiyyarraa hin baasu maaltu nagee maal fadde hin baafanne waan ta'eef jechuudha gaafatti siqee arge fatiyaa isii dubartii kana irra darbee nama dhiiraa tokko dhiyeenyuma kana abbaan ifaatti jalaa dhufu kadhachuu fi birrii argachuuf osoma nama iyyuu gargaaree birrii argatee sunuu waan tokko maaliif namni nama gargaaru hin jiru namni wajjinaa hin dhaabbatu isiniin jechuu barbaadeeti nama akkasii qabaachuuni Oromoo keessatti fakkeenya habashoo waan qabaniif miidiyaa irratti ba'anii weellisaa bakka tokko makiinaa manaa qabu makiinaa san gurguree Ameerikaa geessee yaalchisee fayyisiisee har'a nama meeqa tosoo isin asitti dubbannu isin biraa du'aara nama baay'ee miti mallaqa qabnaami alhamdulillah bardirqama miliyoona fuutee namaa kennu qabdu yoo birri qolee qabaatti 5 yookiin 2 fuutee namaa kennu rabbi immoo siif tasanii olii sii kenna si jalaan irratti ittuma sii dabalan ammallee isin waan guddaa keessaa na ajaa'ibee dhiisu dhibu sabni kun nama isin gargaaru tokko mataa keessa kan rukutuu barbaadu nama isinii ol ta'ee dubbatu nama hordoftoota qaba mee amma fakkeenyaaf namni tokko ka hordoftoota hin qabne ka waa dubbachuu hin dandeenye ka haasa'uu hin dandeenye annaqee rakkadhee bahii miidiyaa irratti naa dubbadhu osoo jedheen yookiin liivi seene namni sun nama lamatu isa daawwata yookiin sadii homaa naa gochuu hin danda'u garuu nama akkanatti hamilee qabu tokko jabeessaa kijibee biraankii hojjete kadhate maali waan irratti nama itti dubbatan wayii isinif galuudha qaba waa adda baafadha isin jechuu barbaadeeti yaa haasawa kiyya kana keessa akka jajjabeessee dubbadhe hin beeka waan isinirraa dhaladhee fi wal gorfachuun dirqama nu barbaachisaa yeroo hunda isin saba nama arrabsaa jiraatu ta'uudhaa hin qabdani jijjiiramu qabda yeroo ammaa kun yeroo jijjiiramu hayyoonni keessan mana hidhaa keessatti rakkachuu jirti akkasuma obbolaan keessan kun as mana Saudi Arabiyaa keessa mana hidhaatitti shamutti jiran maanguddooleen guuru nama meeqatu beelaan achi keessatti dhume obbolaa keessan meeqatu isin biraa dhume osoo isinitirra ijoollee Saudi jirtan fattuun boru isin eeggatu yookiin duuti fagoo hin jirtu ka fayyaa qabu meeqatu duutti jira namni rakkattee hin bahin hin jiraa biyya namaa jiraattee Ameerikas jiraadhu biyya keetas jiraadhu tuuta deemaa isin jechuu barbaada mubaarak wanti na gaafattu jiraa
galatomi wata ko hantan zikafat do wantan jaru sinjuru olfadu galatomi wallahi yani yu akuma tete duran yada ke katinin benne anisi akuma atitine bitasi ada ture isi gara kana berapa kon na galatomi tumure rabana atile gara gare nu demiti gare linki sana share gori wala tidebina gare ke satolar gina okay ayye ayye bole wonke nyawana samu ka businu asoteti ando bachu yumbar banne ndubanne si wallahi durani rohat fatiha ku fatanu fatiha kana namnaka danu tilala inni kan maratu la jela inni kan sobdu la jela inni kan balage la jela akada nu tigatiya du jennan namonni heddun nuftani wa fatihatin balanati nuftani nan la kosa sisili kennen haddani magala la kosa ko baake mun beku namonni dufani na rasu jetti angaru challe sella la herosan anu makenna to malik hingor sina jettani nuftani na kabula to la kosa badaya jo la taniyaru kana nafsan zirtu kanimo gorstan zirtu angaru gorsa ale sini kenna to fatihani media rabo simbarbanne wal magalati lagi fadda namni ilma nama media rabbase kadatif akagoti jirede yadwan kumala mafi kuda torba wana kasi kuda ja kurashan wana kasi ka sulana ka sejo garumbo namna akagoti biyala bagala tarafa be jirede yadwan gargar sarat awata kumwadwa bara utumu fadde atuma nambadan an min dago wana barbadu rabbi biramale na biramiti tokko jela rabbi je changoda abalu oromoda abalu jinnida abalu akasere miti ilmina ma kamtunu dufe sagale na tay jennan sagale rabbina kennen jalala rabbin hawasa rana kennen namni jalla tenen jallanne rabbina jallatis jalala namni nafka bu rabbina kennen sanana niji ummata qurani satau digdama wolati kabade alhamdulillah rabbil alamin takamil kawnin nen inni kadange doa inni rabbi kadani minani bishan sala farra hilati wayya nadiba nama facebook irratti guyya meka wa meka nanjede live bayna rafse wa meka jene dufe gafara ko mubarak akas jura jere nan akas bakara ko kabuli bisi fa waraba share gori nanjede bloki ke sana gote ta ko goran nanjeda nan tazaba nambasa erora ko sana nambasa bloki ke sabase ke erora kichiba ke mon ande bisa bloki sati malik kasan ka ba kasa ajang ka dera nama bloki inde bisere atatu nanjete batunto atsobu nanjete sobdunto agese an sobdu teina agese an sobdu jadi atu jadi apa bade je dimma fulade du fesuni dimma mali di jadi gadi buyu bat namni rakina mati kose rabbi sigabata sigade tari anani erga youtube kun namadana walla be erga youtube banade namadana walla be nambeka ina afsatara nu kelen to ka chenjira blogi ko denjira wallahi ina famale woni to konjur yo qur'ana qarati namni kenasi komo chunis yo sirbite si komo chunis yo sagate si komo chunis malu yogote wasata kawni kumbe kamada namni tiko si media ratti bekam ti argate nagadan galenjiru angaru namwatani nangalchine rabbi birai gango abadan amma gafa an qofti la ibisene nama waga fadde an qofti gargaru tawti dudduban jelochu fakkenya le gole ndabar samale dalota du fuf fakkenya gole ndabar sa nama gargarun akanni kayri kam akanni bori qabri ke satti gargaru akanni ifasi taw galabi dunya akanni te fakkenya gola namni danun ma di tege sangalte saiboni ko danun tari da wata juta ma tuna ma si wal chaka sisi namni ma tuna ma si wala no sisi ma le di tege sangale jela dogada tari obole sigenya yoki obole tingenya kesa galtita kesa galtata isini gale lak kesa hangalwan murki wal kam ne jira shaytana murki wal kam ne jira ina tota murki wal kam ne jira ربي أصلاً مو المنا ما هو أنقاري وجتهون الرفمني جزان سايو إندناتو المنا ما هو وجته وأنقاري وجته الرفمي جري بيجدنا التكة فمي جري بيجي أتمو أول قبام بيجدنا الربنا ما تقولنا كجميل الرب هندلو
كيسة تقول إما قرقار صارت تشوفوتي كواي بودي يروحون دبادي روانته هندو بدو فتيام ميجارا بوسي مربان ننتوري والله ربي دون هارجا زارانو دبادي كاته وفي قودي بنشفنه إنكابو أمو من كابو را وفي قودي شفنه وكام سويا ليرا قالوا كوبيتي سكارة من كابو سنة سياتوري عليو إسني قاله قالوا مولو كوبيتي سكارة من كابو ميتي وامبرا كان سرير جلني تانك سبت أي رجلا جلني يو أما يالا نرجل جربي يالا تكسام بان إمامي إيكا إن باتو كنجر سنة بايس كنجر موانا مالي في لمهادات والله قابا سنة إيارة توتي وقاقنا يروحاتي كو دربت وتو مالك نكون أركانو مي وتو جوار محمد وانا من دسول أبا في ديوتي جوار محمد غلطة إلمي نماتو كنا راقا من الراقا سبحان الله ولنبين آدي ولي راقا كيسا ولي برسينا دور يرون أمريكا يرون يعني سنام بودا غافا هاتي يرو كفت هاتي كو كفت مامي را ولي تسيكي نقبو بويتش مامي إبن مانسار راقيا بريتو كساتو كنا نساتو نمني كنا راقا وكنان جرو هذا هنا كبي أمن أسي بيجر كدو تمال لك الحمد لله رب العالمين ناقا كبي جرا نما غلطا كودي ربي بكني جرسا نغاني ساباسو ننجال دلن كبجا يرون هذا كويا ده جوارين دغدوا يرون هذا كويا ده جوارين دغدوا تكادوا ايران اسمي قال كان جناني واي هذا كان فيه نملالسا واي هذا كان فيه دبين جبادا هذا فيه جدي نكر ندوريان تكاوا سين كدم بيكوان تكادو فاتستي غريران نما كدم بيكو نموني دولستني يا مبارك اكزته اكنجته اجولله دربادي كان ني باريني سغله توفي كمي يوتيوب نتي سابيته كان فيسبوك يرتاطله بريد كابلته والله ثم والله دغه فدا كان كدار كن ميديا رتا ربي كون نارغا غياتكو دوبرتين دو تيرتي بوسه اوبوليتي كو بدي اوبوليسو كو بدي ركو كسيبارين كيستا مدانيا كسات كوتي جنان يرون حواساتي ديسو والله لازم بريد توكو كنتي ترافنا ديمبي ربي كون نارغا مينم ني موين باغا توكو ابشرا هندبدني بربادني ان الغتنوس ما جري نمرة كذا كذا فيسا كلينا تيجي مالك أنا كني جرا نمني كذا تبرا تزجرا نمني نقول سيدي سي مبارك إنا سين بكاداب وايد مكان ناسين يوكي ما فهم برا تيجي جيرانو وتو فهم برا ساجلا تدب مكينا بلا هم تي كذا تاتي سنة تاتي والله وقادا نمبيكا لا هم بدأ أساس نام هم بربادو أنا بدن أبوليسو سينكابا سينجالنا دك أمانة جالنا سينجب دك أمانة كابا سينجب نانا رابسين إما فودا ديرو فوسو بس تبكاته بالبلان غافدو رغانا غافدو كدومبات تاكي دوغوم سيدي كوتونا دوغوم سي يو دوغما اوبوليس اسلاماتاتي يو مسلماتات يو منتابلاس كباتي غافا وافودا دكاس ميدي يارلو مبارك رغانا كنمي سي امانو فدي جدي توكولا مسالي سيفان كنا نمي لو كوسو كولا بنجي واتساب بي كوتو بوليسو كانما تيكسو لبي نتيكسو يادين نغودسو سوانا ngото nanti kasi tu suatu kurang ambak kuma sananjira mubarak musamma yasin inge daramnya ogana skala tuda ogana magana kala tuda inni na jaibu buya to kuma dibe odun kala denga ba ati ko ku patunga dibe kala dabari tuwa na chu okimo hada godi wa fede ga ba ati ko ku patunga dibe akafatiana mabo se singala ta alat kala chudisi hangin na makaba wa hada godi tin ko swan Sini kali, hudan nama kaba fudde, yo jilate kapala, yo di bembo di bela, mundi berbada dengan raga ujian tak, dimicet di mahana, gapa sana jumbani, gapa lu kubadu sote, wallahi nama tu kuna gargaran jenisnya, sabab apa? Dari beri mau di bafoi, darbat tadi kalau tidak bukan kalau soma sintu facumi dia, lakal itinara sufi banjirang. Itina Rasul kana wala nila taba jina subhanallah nama diba kana jennan rabbi rakise ga disini basini kun duai ko yaronda wada jabo ko babtun tay talata ko dibis rabbi rakise boleso ma dike rakise kana bani birriyo jettani dungadda la faka ma jadati birri la faka yo dibbu ya targati ko dan ko barra balles sagal tamala faka kana sinjelu kana bani boleso en ko sin account ibana do la faka قال باتي كذا تمنى والله دوية
Hinjiraatu sana booddee hinjiraatu. Kanaaf Fatiyaan ba'uusiin barbaanne gabaabumatti humnaa ol nu ta'ee jennaani malee Fatiyaan ba'uun barbaanne. Amma immoo humnaa ol ta'e gatii ta'eef hin bahin jedhaa yoo haatisii waa ta'ani akkan uummata Oromoo bahee hin kadhanne akkan uummata Oromoo bahee gaafatadhee haadha koo nan bifanne sinna godhee bor dhufaadhaa man sodaadhee Fatiyaa dhimma haadhaati si arrabsanu kuma tokko isa ta'u kuma lama haadha keetii kadhadhu galii biyya keetti. Amma faayilii qabdu cufuudhaaf bilbilatteetti faayilii qabdu cufattee biyya kana keessaa akkasiin galtu murteesseen jira. Amma hin danda'uun bira dhaabadhaa isinis bira dhaabadhaa haadha isinillee gargaaru yoo dandeenya Fatiyaas duuka buufnee agalchinu gara biyya biraa gara Dubaay yookiin gara mana xalabaa keessa ta'anii ukkaanfamanii hojjetan fudhattee jireenya ishee jiraattu. Maaliif biyyi kun isiidhaan taane isii iyyisiisee tiktookii yuutuubii jinni jaan kaayatu kan cuccufattee gara biyya biraatti yoo geeddaratte gaarii ta'a jennee mari'annee jirra. Inshaallah rabbi nu haa gargaaru. Isin immoo haadha sii bira nu dhaabadhaa. Isa galiitii si rakkoon qabu hin galchinanu haadha sii muddama keessa jira kana bira nu dhaabadhaa. Fatiyaa ergaa dhaamsa dhumaa dabarsiitii haasaa koo keessatti hoos isin mufachiise aboona lillaa dubbadhu. Ilmaan Oromoo akkuma beektanitti isin keenya taataniif gabbaanee isin kadhannee akka Mubaarak jedhutti kadhaan baay'ee ulfaataa baay'ee tokko ulfaataa. Mubaarak akkuma himteetti Zaaraan himtee fixxee jirti. Hin bahini bahuu kee hin fedhuunaan jedhee jira. Anilleen hin bahuu jedhee ture. Garuu na dirqisiisee naan hin bahee Mubaarak na cinaa dhaabbatee jira. Namoonni keessaan dhuftanii keessaan na dubbistanii illee ni jirtanii. Mubaarak na ergaa jira na gargaaraa jira isin jechuun ture sukkaaraa jedhee ture. Anis boodarra gizeen kana dhaga'u hedduu rifadhee. Wallahi na amantanus wallahi erga kaleessaatii bishaanan dhugaa coggaarraan kiyya waa fudhachuu didee galatooma warri du'aayidhaan na cinaa dhaabbattanus warri waan qabdanuun na cinaa dhaabbachuu yeroo keessan naa kennitanii na cinaa dhaabbannaan ilmaan Oromoo ani keessanii isinillee kiyyaa kanaaf jennaan kana caala dubbachuu hin danda'u. Bakka Mubaarak illee haa galatoomu. Kalas xumurree jirra warreen gargaaruu feetan wanni lama sadii laayibii waraabnuuf hin jiru. Amma nu maggahaadha. Haasaan baay'ateef harreetti hin fe'amu jedhanii. Kunumti gahaadha seettiin ramamee qabu gareen waatsaappii tokkoffaa jalatti maxxanfamee jira komentii jalatti. Lammaffaa immoo irra keessa laayibii kana irra jira. Liinkii sana tuqaati. Rabbumaa jennee obboleettii keenya bira dhaabannu isin jedha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hunduma keessa rabbii jecha isin jaalladha nagaatti.